Oduu BBC Afaan Oromoo. Shama kam jirtu hordoftoota keenya sagantaan keenya kamisaas Nairobi irraa isin bira ga'u amma eegalee jira. Qophii keenyaarraan barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii waraana Itoophiyaa karaa nagaan xumuruuf abdiin jira jechuu amma nagaa buusuuf carraa jirutti dhiyaachaa jira jedhee naman. With several other leaders around the world, and I believe we are getting close to an opportunity. Dhaabbatni gargaarsaa US Oromiyaaf Somaaliitti hongeen waggaa 40 keessatti hammaataan mudateera jechuu fi balaa hongeen qaqqabsiisaa jiru laalchisee waan naannoleen lameen jedhan. Boran qofa loon mileen jahaaf tuqaashanii oltu jedhu xiqqaate loon Boranaa sanyii akka sanyii filatamaattis ilaalama waan ta'eef persentii 10 hambisuu yoo danda'ame jedhamee margis bishaanis akka dhiyaatu godhamaa jira. Odeessaalee kaanis qabnaan Galaanaa Balaa nu waliin tura. Naannolee Oromiyaa fi Somaalii keessatti hongeen waggoota 40 darban keessatti isa hammaataadha jedhamu amma mudatee akka jiru dhaabbati gargaarsaa mootummaa Ameerikaa USAID beeksise. Qorannoo kibba bahaa Itoophiyaa fi naannoo Somaalii keessatti godhameen bu'uura jireenya horsiisee bultootaa akka ta'an horiin hedduun hanqina nyaataaf bishaaniin dhumaa jiru jedheera. Hoogganaan kominikeeshinii naannoo Somaalii Abdul Qaadir Rashid hongeen jabaan mudachuu amananii akka gabaasa USAID irratti ibsame waggaa 40 keessatti hammaataadha isa jedhamu miti jedhan miidhaa haga ammaatti qaqqabes ibsaniiru. USAID yaawwataa report ያልጋራም እሱን ሪፖርት 40 ዓመት gabaasa USAID baasee ani fudhadha waggaa 40 miti hongee bara 2017 guutuu Somaalee miidhee ture wajjinillee yoo wal bira qabamu haga sanillee ga'u haga amma lubbuun namaa hin dabarre ka horii qofatu darbaa jira haa ta'u malee hongeen jira naannoo Somaalee keessaa godinaalee 11tu jira isaan keessaa godinaalee 9 keessatti gariin hongeen mudateera qorannoo adeemsifneen hongeen hamaan ka mudate godinaalee 4 keessatti godinaaleen kunneen Daawwaa Shabalee Afdeer Liiban godinaalee arfan kana keessatti horiin dhumaa jiru namoonni buqqa'aa jiru lubbuu namaa baraaruuf tattaaffii gochaa jirra uummanni miliyoona 2.4 ta'u hongee kanaan miidhamaniiru horiin gaanfaa hoolonni re'oonnii fi gaalonni 160,060 ongololessarraa eegalee godinaalee 4 keessatti dhumaniiru jalqaba 146 ture lakkoofsichi yeroo keessa dabalaa adeemeera naannoo Daawwaa horiin baay'een dhumeera ummanni 17,000 ta'us buqqa'eera. ወደ 17,000 አካባቢ የሚሆን ህዝብ ተፈናቅሏል. ናannoo Oromiyaa godina Booranaa fi Baalee Bahaa qofaatti sababa hongee kanaan horiin 130 ol du'u komishiniin hooggansa sodaa balaa Oromiyaa himeera. Baatilee lamaa oliif roobni roobuu dhiisuu waan maluuf uummata hongeen miidhamaa jiru baraaruuf birmannaan lammiilee hundaa akka barbaachisu komishinarri komishinichaa obbo Mustafaa Kadir BBC'tti himaniiru. Beekaa Toomaatu dubbise. Hongeen godinaalee kibba bahaa Oromiyaa keessatti bal'inaan mul'ata. Booranaa aanaa guutuu keessatti aanaa 13 qaba. Baalee Bahaa aanaalee gara gammoojjii daangaa Somaaleetti argaman Daawwee Sarar, Daawwee Qaachar, Raayituu, Kafil Sawweenaa keessatti bal'inaan kan mul'atu. Gujii Bahaa naannoo Nageellee gadi jiran gammoojjii Gujii Bahaa keessattis ni jira. Harargee lamaan irrattis akka gamanaa kanatti baay'achuu baatus mallattoon jira gogiinsi jira kun gogiinsi isaa sababni isaa roobni hagayyaa fi roobni gannas waan roobneef roobni dhabamuun isaa margi akka dhabamu taasisee jira eella akka goguudhu taasisee jira kun immoo horii irratti miidhaa cimaadha kan taasise kanarraa ka'uudhaan horiin baay'een miidhamee jira amma godina Booranaa qofa fudhatte gara loon 100 ol kan ta'u horii gaafaa kan miidhaan irra gahe Baalee Bahaa irratti gara loon 30 olidha kan miidhamee jiru roobni dheengadda kalee malee dheengadda Booranatti roobe immoo horii baay'ee miidhee jira kana qolachuudhaaf hojii bal'aadha kan hojjetamaa jiru deeggarsi midhaan nyaataa kan nama dhaqqabu godhamaa jira haa ta'u malee Booran qofa loon mileen jahaaf tuqaashanii oltu jira waan ta'eef nyaata horii kana guututti dhiyeessuun humnaa ol waan ta'eef isa dhiyeessuu hin dandeenye horii irratti miidhaan gahaa jira waan ta'eef yoo xiqqaate loon Booranaa akka sanyii filatamaattis ilaalama waan ta'eef persentii 10 hambisuu yoo danda'ame jedhamee margis bishaanis akka dhiyaatu godhamaa jira kun immoo gahaadhaa miti nu amma gara caalu xiyyeeffannaan keenya lubbuu namaa irratti amma fakkeenyaaf Booranaa irratti warri tanaan duru gargaarsa seeftineetti keessa hin jirre
gara nama 1,166 fi 136 gargaarsa keessa galan jechaadha. Kunin warra durdureeyyii jedhamu jechaadha. Warra loon qabu, warra deeggarsi durii fudhanne akka deeggarsa keessa galu godhame kuni Baalee irratti akkuma sana jechaadha. Kanarraa ka'uudhaan deemee waan fedhee yoo ta'u hojii biraatu hafaa piroojektota hafaman mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaan federaalaas nyaatni nama bifa gahaa ta'uun akka dhiyaatu godhamee kennamaa jira. Garuu nyaata horii fi bishaan irratti hanqinni jira. Qaama kanaaf kaaftan gama nama baraaruu lubbuu namaa namni akka hin beelofne gochuudhaan deeggarsi nu biraan geenye rakkoon jedhu hin qaban ta'eef jiraattota bira gama nyaata dhiyeessuu gargaarsi godhamu gahaadha jedhanii dubbachuu hin danda'ama Komishinar. Gargaarsi namaa gahaadha. Kana afaan guutuu dubbachuu hin danda'a. Amma raabsaa irratti hanqinni jiraachuu hin danda'a. Kana cheeggoona yeroo darbee gadi bu'een ture Boorana amma Mooyaleettis ilaaleera. Bakka hundaa yoo laaltu yaa mana namatti bal'inni bal'aadha laftis waan ta'eef qaawwi raabsaa irratti loogiin wanta adda addaa jiraachuu hin danda'a. Gargaarsi dhufaa jiru gahaadha. Uummata naannoo sana jiru Baalee irrattis Gujii Bahaa irrattis ammaaf gahaadha jechuun hin danda'ama. Rakkoon kan jiru taate lubbuun namaa irratti rakkoon ga'uu danda'a. Raagni tarii gogiinsi kun hagam tura wanti gara fuulduraatti yaadamaa jiru maalidha? Ani raagaa waaqa harka jirti si waaquma kadhanna ka walumaa waaqa kadhanna haa ta'u garuu akka warri meteoroloojis jedhanitti akka baratamettis jiini sadan kun jiini amma keessa jirruu fi jiini lamaan dhufan haga bitooteessaatti roobni gammoojjii kanan jiraatu jechaadha. Kun uummata kana baraaruudhaaf loon kana baraaruudhaaf xiyyeeffannaa addaa barbaada. Kanaaf mootummaan kan duraa caalaa kaabinee mootummaa naannoo Oromiyaas nus akka sekteraatti xiyyeeffannaa addaa kennee kan hojjennu ta'a. Nuti qindeessummaa fudhanna. Rakkoon akkanaa yoo dhalatu rakkoon hongee akkanaa yoo dhalatu hunda ilaallata jechaadha. Fira mootummaa hunda ilaallata. Lammii hunda ilaallata. Oromoon hundi akkuma yeroo darbee naannoo Somaaleetti namni yeroo buqqa'u wal cinaa dhaabbate sana uummata hongeedhaan buqqee kana cinaa akka dhaabbatu mobilaayizeeshinii bal'aa uumaa jirra. Dabalataan namoonni hongeen miidhaman gara godinaalee ollaatti akka godaananii fi loon gara gabaa giddu galeessa biyyaatti fidanii gurguruu akka danda'an haalli mijachaa jira jedhan Komishinar Mustafaa Kadir. Gama kaaniin godina Gujii aanaalee hanqinni roobaa itti mudatee fi yeroo dheeraaf hongeedhaan miidhamaa turan keessaa tokko ka ta'e Sabbaa Boruutti roobni cimaan roobee beeylada 1,200 ol galaafateera. Itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa fi kaafamtoota misoomaa godina Gujii obbo Liiban Dabbasoo BBC'tti akka himanitti beeyladni kun kadhuman duraan hongeen miidhamanii waan tureef rooba dandamachuu dadhabaniiti kan lolaanis fudhate jiruu jedhan. Dhaggeeffattoota gidduutti ammoo odeessaalee gaggabaaboo muraasa. Sirni awwaalchaa weellisaa gameessa Nuhoo Mahammad Goobanaa guyyaa har'aa bakka maatii jaallattootni fi hooggantootni mootummaa argamanitti magaalaa Adaamaatti raawwatamee jira. Weellisaa Nuhoo Goobanaa albama isaa jalqabaa bara 1977 erga baasee kurnee 3 oliif muuziqaaf qabsoo Oromoo keessatti gumaachota dhaloota dhufaa darbaan yaadatamu kaahee darbe. Waggoota muraasa darban dhibamaa ka ture Nuhoon kibxata darbe ture ganna 74tti boqochuun isaa ka dhaga'ame. Paartiin naannoo Oromiyaa bulchuu qorannoo taasise jedheen hooggantootni paartichaa daldala jimaa fi simintoo keessa akka hin seenne mirkaneessee jedhe. Ibsa paartiin badhaadhinaa Oromiyaa gaafa roobii baaseen waa'ee ajjeechaa abbaa gadaa Karrayyuu fi kan qoratamaa jiruu fi fuulduratti akka ibsamu hime. Torban muraasa dura qondaaltonni olaanoo dhaabichaa hooggansi keessumaa kan naannoo Oromiyaa uummata tajaajiluu dhiisee daldala keessa seenee jechuun himatanii turani. Gareen kubbaa miilaa Aljeeriyaa ka shaampiyoonaa waancaa Afrikaa darbee turtee Côte d'Ivoire'n injifatamtee waancaa Afrikaa Kaameruun keessaa galte. Côte d'Ivoire Equatorial Guinea fi Sierra Leone waliin kan ramadamte Aljeeriyaan tapha lama injifatamtee qabxii tokko qofaan ramaddii irraa darbuu dhabdee galte. Gareewwan jajjaboo keessaa galuu Gaanaatti aanee ka Aljeeriyaa rifaatuu uumeera. Magaalaa Finfinnee naannoo Boolee Atlaas jedhamutti balaa ibiddaa mudateen manneen daldalaa irratti miidhaan dhaqqabe. Abiddaarra guyyaa naannoo sa'a 8 qabate kan galgala naannoo sa'a 12 guutummaatti dhaamsuun akka danda'ame miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Odeessaaleen gaggabaaboo haganuma. Dhimma waraana kaaba Itoophiyaa irratti mana maree nageenyaa keessatti qoodamsi jiraatullee nagaa buusuuf carraan akka jiru barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antonio Guterres himan. Itoophiyaan jiddu seentummaa alaa diduun ishee hawaasni idil-addunyaa waraanichatti xumura gochuuf akka rakkatu taasiseera jedhan BBC'tti yoo dubbatan.
Beekaa Toomaa dabalatasaa isinitti hima. Roobii kaleessaa gaanfa Afrikaatti ergamaa gamtaa Afrikaa kataan pirezidantii duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjoo waliin waa'ee waraana Itoophiyaa mari'achuu kan himan Antooniyoo Guteres qaamoleen waraanatti jiran lamaanuu waraana dhaabuuf sochii taasisaa akka jiran dhaga'uu isaanii himan. Kanaanis gammaduu isaanii marii Obasanjoo waliin taasisan booda ibsa baasaniin himaniiru. Obasanjoon walitti bu'iinsa waggaa caala tureef furmaata siyaasaaf dippiloomaasii qabatamaa fiduuf carraan akka jiru abdii qabaachuu natti himeeraa jedhan Guteres. Har'a Kamisa BBC waliin turtii aangaan UN kun Itoophiyaan jiddu seentummaa alaa diduu isheetiin hawaasni idil addunyaa nagaa buusuuf rakkatullee amma abdiin jira jedhan. I think that what has happened in Ethiopia has been something very difficult. Akka yaadutti wanti Itoophiyaa keessatti ta'e wanta hawaasni idil addunyaa to'achuuf baay'eetti rakkatudha. Itoophiyaan yeroo hunda jiddu seentummaa alaa didaa turte. Mana maree nageenyaa keessatti waa'ee Itoophiyaa irratti qoodamiinsa ifa ta'etu jira. Kanaaf irratti hojjechuuf hunda keenyaaf salphaa hin turre. Ministeera muummee Abiyyi walqunnamaan ture. TPLF walqunnamaan ture. Obasanjoo, Uhuru Kenyaata akkasumas hooggantoota kaan addunyaarra bakka garaagaraa jiran waliin walqunnamaan ture. Amma nagaa buusuuf carraa jirutti dhiyaachaa jirra jedhee naman. With several other leaders around the world, and I believe we are getting close to an opportunity. Haa ta'u malee walitti bu'iinsi ammallee bakkeewwan tokko tokkotti adeemaa jira jedhan nagaa buusuuf danqaa ta'uu kan ibsan Guteres kunis qaamolee waraana keessa jiran gidduutti carraaqqii walamantee fiduuf taasifamaa jiru balleessaa jedhan ibsa roobii galgala baasaniin. Kanaafis qaamoleen waraana keessa jiran dhukaasa akka dhaaban waamicha dhiyeessan. Dhaabbanni isaanii Itoophiyaa keessatti marii hunda galeessa akkasumas adeemsa araaraa taasifamu deeggaruuf qophii ta'uu ibsaniiru. Antooniyoo Guteres kana ka jedhan wayita qondaalonni Ameerikaa dhimma waraana kaaba Itoophiyaa karaa nagaa xumuruu laalchisee aangawoota Itoophiyaa waliin mari'achuuf gara Itoophiyaa imalaa jiranitti. Gama mootummaa Itoophiyaatiin waa'ee marii waraana dhaabuuf godhamu irratti wanti ibsame hin jiru. Jimaata darbe BBCtti ka dubbatan bakka bu'aan biyya alaa TPLF Ambaasaddar Fassaa Asgadoom gama TPLF'n mariif qophiin jiraatullee gama mootummaa Itoophiyaatiin tarkaanfiin qabatamaan fudhatame akka hin jirre himanii turan. Qabeenyummaan isaa kan abbaa qabeenyaa Dinquu Dayyaasaa akka ta'e hoteeliin riizoortii Sodaree marroo lammataaf cufamu itti gaafatamaan faayinaansii hoteela riizoortii Sodaree obbo Tasfaayee Ittuu BBCtti himan. Hoteelli kun bara 2020 keessa sababa galii mootummaa seeraan hin kaffallee fi seeraan ala lafa babal'ifate jedhuun ji'oota 7 oliif cufaa turuun ji'a onkololeessaa bara 2021 deebi'ee banamuun tajaajila kennaa ture. Obbo Tasfaayee Ittuu riizoortichi yeroo lammaffaadhaaf amma erga cufame ji'a tokko ta'eeraa jedhan maatii olaanaatu dubbise. Gaafa muddii 12 galgala yeroo murteessummaa fi dhaabbatichi tajaajila borurraa qabee akka keessummaan keessa jiranii wanta jiru hundaa fayyadamanii boru yaaba'anii kan dhufu immoo akka seenne yeroo murtaa'ee fi tajaajilli akka addaan citu waan barbaadameef kanaafuu boru gaafa muddee 2014 qabee keessummaan akka keessa bulanii wanta jiru hundaa tajaajilamanii yaaba'anii kan dhufu immoo akka ol seenne jedhanii isaanitti addee dabarsanii isaan immoo haaluma kanaan ibsimanii. Amma qaama mootummaarraa ergaan kun isin naqqabee jetti qaamni mootummaa sun karaa seera qabeessa ta'een xalayaadhaan immoo afaanumaan waan akkamiiti isin harka ga'e? Afaanumaan xalayaan kenname waajjira poolisii aanaatirraa bilbilanii jiran jarre. Dhimma irra deebiin cufamuu hoteela riizoortii Soodaree irratti ka gaafanne bulchaan godina Shawaa Bahaa obbo Abbaabbuu Waaqoo riizoortichi sababa ijaarsa babal'ifannaa kan mana murtiitiin qabamee jiru itti fufee jiruuf akka hojii dhaabu ta'ee jedhan. Lafa yeroo sanii manni murtii daangessee himannaa irratti banee ture. Isaan deebisanii ijaarsa irratti gaggeessanii isaan deebisanii akka maalii fi ajaja mana murtii cabsanii fi ijaaran ka jedhani. Yeroo sana akkamitti banamee ture tarii waan sun mana murtiitiin xumura hin arganne riizoortichi galuutti deebi'ee akka ani tambee ani amman dhufne godina kanatti erga dhufe reefu waggaa tokkodha. Waan yeroo sanii dhimma isaa waan keessa beeku hin qabu. Kanuma ijaarsaa kanaayyuu namni ijaarsa jalqabsiise koottaatiin akkaataa ijaarsa itti jalqabsiisan yaada kennaatiin riizoortichi haa banamu jedhamee ture. Namni dhiyaatee kana dubbachuu barbaadu jiru waan ta'eef akkasitti jira. Eenyutu ijaarsa isin jalqabsiisee mana murtii dhaabee jira jedhee deebuu kennuu hin dandeenye hoogganaa keenya waamneedhaan deemanii hagammaan dhufne hoogganaan isaaniis. Hoogganaa riizoortii hoogganumaaf dhufee dubbii kana gaafachuudha. Inni dhufee deebii haa kennu sanboodha haa banamu jedhan. Hoogganaan faayinaansii hoteelichaa hojii gaggeessaan isaanii hojii waan gadhiisaniif hooggansi dhimma kanaaf deebii kennu ammatti akka hin argamne himaniiru. Dhaggeeffattoota qophiin keenya ganumaa